Manni maree federeeshinii walga'ii tokkoffaa bara hojii lammaffaa eegaleen dhimmoota bajata deeggarsaa fi galii waliinii bulchiinsa daangaa fi ijaarsa nageenyaa hiika heera biyyattii raawwii fi hordoffii kan jedhuu fi kanneen biroo ajandaawwan afayaa'iin federeeshinichaa obbo Aganyoo Tashaagar qabsiisan irratti mari'ateera. Qaboo yaa'ii mariif dhiyaate keessaa dhimmi bajata deeggarsaa fi galii waliinii koree dhaabbiin dhiyaate irratti mari'achuun raggaaseera. Qabiyyee dhihaateen marii gaggeeffamee dhimmi hammeentaa bajataa waliin ture kan rakkoo qabu waan ta'eef yeroo ammaan kana irratti hojjetamaa jiraachuu walitti qabaan koree dhaabbii bajata deeggarsaa fi galii waliinii obbo Shimallis Abdiisaan himanii jiru. Hammeentaa bajataa xumuruuf lakkaawwii hawaasaa gaggeessuun murteessaa ta'uu eeranii dhimma piroojektootaa fi bu'uuraalee misoomaa wal qabatee rakkooleen jiraachuu qorannoon adda bahuu himan. የህዝብ ቁጥር ቆጠራ ጉዳይ መጨረስ dhimmi lakkaawwii lammiilee gaggeessuun dhimma baajataaf isa ijoodha. Bu'uuraalee misoomaa wajjin wal qabatee rakkooleen bu'uura ta'an qoratamanii adda ba'uun naannoleen hunduu sadarkaa maal irratti argamu kan jedhus barameera. Inni duraa bu'uuraalee misoomaa hundinuu kan hojjetaman seera maleessadha. Iddoo tokko tokkotti daandiin hangaanatti hojjetama. Kaan ammoo godinaaleen haalli waliin agarrees jira. Rakkoo inni biroon ammoo seera maleessummaa kana si'a tokkoon ce'uu akka hin dandeenyedha. Piroojektota waliin wal qabatee kontiraaktara waliin nageenya waliin sababa hin malleen harkifamu. Inni lammataa rakkoo uumame si'a tokkoon hiikama jedhanii eeguudha. Rakkoon kan biroo ammoo rakkoo baajataa jirudha. Waggoottan dhufanitti rakkoowwan kanneen hiikamaa deemuu qaba yaadni jedhus kallattiin kaa'ameera. በሚቀጥሉት ዓመታት እየተፈታ መሄድ አለበት የሚለው አቅጣጫ ተቀምጧል ማለት ነው። Maricha irratti dhimmi bulchiinsa daangaa fi ijaarsa nageenyaa koree dhaabbiin dhiyaate irratti mari'achuun ragga'ee jira. Waldhabdee bulchiinsa daangaa godinaalee gidduutti uumamu furuuf korichi xiyyeeffannoon akka hojjetu walitti qabaan koree dhaabbii bulchiinsa daangaa fi ijaarsa nageenyaa obbo Xilaahuun Kabbadaa himanii jiru. Akkasumas dhimma nageenya lammiilee mirkaneessuu fi nageenya biyyaa amansiisaa ta'e ijaaruuf korichi xiyyeeffannaan kan hojjetu ta'uu eeran. የሰላም ግንባታ dhimmi gaafii bulchiinsa daangaa fi ijaarsa nageenyaa gaafilee iddoo adda addaa irraa dhufaa jirudha. Gaafilee kaaniif deebii quubsaa laachuuf hojii bal'aa waan jiruuf karoora keenyaan deebii hatattamaa akka argatuuf qaama dhimmi ilaallatu waliin xiyyeeffannaa laannee deebii akka argatuuf hojjechaa jirra. Gaafii bulchiinsa daangaa godinaalee gidduu jiru faayidaa uummataa dursuun furmaata laachuuf dursa kennuun mari'achuun hojjechuu qabna jennee karoora keenyaan qabannee hojjechaa kan jirru. Nageenya lammiilee mirkaneessuu keessatti korichi hojiilee xiyyeeffannaan hojjetuun lammiileen nagaan bahanii akka galaniif ijaarsa nageenyaa marii hawaasaa waliin mari'achuun waloon wal dubbisuun hojjetamuu qaba. Sababoota walitti bu'insaa waloon hiikuu qabna. በጋራ እየተናበብን መፍታት ajandaawwan irratti mariif dhiyaachuun raggaan jijjiirama biyyaaf waan karoorfame milkeessuuf gumaacha akka qabu kan eeran miseensonni mana maree federeeshinichaa galmaan ga'iinsasaaf gaheen hundatu qaba jedhaniiru. Mana maree federeeshinii kanarraayis kan eegamu hojii guddaadha. Uummanni keenya hojii guddaa nurraa eega jennee yaadna. Maaliif keessattuu dhimma daangaa wajjin wal qabatee naannoo Oromiyaa qofa odoo hin ta'in naannoleen akka biyyaatti jiran hundi karaa adda addaatiin bakka tokko tokkotti walitti bu'iinsi tokko tokko bakki itti mul'atu hin jira waan ta'eef keessattuu manni maree federeeshinii kun karaa koree dhaabbisaatiin hordofee rakkoo naannoo daangaa irratti yookiin dhimma daangaa irratti naannoo fi naannoo gidduu jiru hiikuu keessatti xiyyeeffatee hojjechuu akka qabudha. Hundi keenya bakka bu'ummaa guddaa qabna. Hojiin akka naannootti hojjennu hin jira waan ta'eef karoorri kun koree dhaabbii kanaan beeraa miseensonni mana marii kanaas fudhataniiti kan mirkaneessaniiti jiru. Hojiirra oolmaa isaatiif tokkoon tokko miseensaa gahee qaba. Kallattiin haa ta'u wal kallattiidhaan bakka jirutti akkam goonee karoora kana milkeessuudha qabna. Maaltu nurraa eegama? Uummanni naannoo keenya jiru karoora kanaa maal fayyadama? Fayyadamuuf immoo akkamitti hojiitti kamuudhaa qaba? Milkaa'ina isaatiif maal gochuudhaa qabna waan jedhu sirriitti ilaallee akkan hojiitti kamus itti gaafatamummaa guddaadhaan fudhannee kan ba'aa jirrudha.